ننكفلا مالك إيه مالك ربي ننكفلا سر إسن إشين راكفلا دنيا أبو خلاص قبل دنيا أنا دنيا نجينا بو دنيا أنا نجي ما دنيا أنا من ننكف تمارون دنيا ده لكي دنيا قبضة دنيا إن قبضة بر كون أمة أورمو قبضة أمة لا لا مسلمة أستاذ قبضة إسامة أرنا قرشي كما دبا تربديسي قرشي وسوميليان تربلي سر جراتي سبني أتي قبض كون قبيني كيتي مالك أنا وبليان بافن كيك يا لك يا فايتاني جامد الرجيف فميتو مرة مي أكل تجلو كبا يانجي تجلو أنا بربي تبيك لا رفي بولا أكستي والله لا جينا أستاذ شكريات جلو متي تماتي ناقيسن شكريات مير كم هو شيخ مان أوجته إسلام مان جراته شكريات تمنى على ناقيسن وقت نونغو تجلو تكاني على نو ربي سونا ناتي شكريات تلا إمامي ناقيسن وات رغم يو شيخ مان جراته يو إسلام ما ولد تكابان إسلام تاتن إسلام كاين ربي يو سونا إسن مالك هي سنباساتي ناقيسيسا شكريات مالك أم باسنا شكريات جيسا جلاني ناقيسني تروكي يا ناقيسن يا لا دعو تنقل مستازا نيامنتو ربي سفيسا إن شاء الله فيان هرك ربي كنا كيس جراسنس أما اللي نمني وني سولي إن أبا نكون سندر قارة فنجرو بليان كينا في كابيني كيس يواسن رومو كاتك أبدو يواسن مسلمة كاتك أبدو قرو موجتشي آخرا اللي نمميت الدنيا اللي نمميت مبارك آخرا وان نمني جرود الدنيا تنا فيت اللي تعرف وان تنر وان آخرا كيميل jechuun qabdu jechi مدرسة kitaaba hin خدمات qabdu المسجد خدمات amma متاكين يلين وجن دابته سيني قال حقا هي نافوده مالك نمني نراك بودا دبرتوني شنت بيتي عربا مي چنينا لكيسني سيني قال شنت بيتي عربا مي چني نراك فلاني نياجسني حدمو مالك هي جلني نغابتو قبل تران سيني قال هندي علماء نرا فولا غرغل فت namni gruppii keessatti nageenya hin jiru jeelama guutuu waan Itoophiyaa taa'eef sheekni hin beekne jira tarii isin hin beektanu ta'a dhiisaa isin galee isin hin beektanu ta'a ustaas kanaaf isin hin laalatu dhimmichi abu yaasiin السلام عليكم ورحمة الله garuu وبركاته. ilma sheek amiin ibrooti kaasee haga sheek riyaadii waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh sheek aroobe abu yaahiyaan ustaaza wanti jedhame ustaaz naasir hamzaa ka ameerikaa jiran namni hin beekne hin jiru isin galeera maallaqa kiyyin nyaatame jedhee ji'a lama guutuu taa'ee haga namni gadi ba'ee hattuu naan jedhu haga namni ba'ee waamee kanaan jedhu jechuudha. Rabbii jedhaa maallaqa kiyya naa fuudhanii kana isaan turre برهان جاجرا مالي دم keessa sheeka sagaminni. مو بينا أنا قلت مي قافي نتيتيو أتنا كي مو بي وانتا نتيمتي صوتا تسقبايتي تسقباي نتيمي وهو متيو مكوبان قبل والله miira keessa illee hin garini ilaa ustaaza مالي دم waan jiru بردوني كان رتافو تقول لي نجروتي سن اوكين قامان قبما اوكين ربين قبما inni kun nafu ila ustaaz waan dunia ada yadde mo mira keessa galte wanto ta gara kana dubbatin guyyaa darbu fi dubbiin dabarre dubbatini jedha La ustaad Abu Yaasir wanti jiru yeroo na dhukkubee sana iyyii nama wayii biraa maallaqa qaba. Maallaqan qabu kun immoo maallaqa ispoonsaraati. Ispoonsaraa kanaa ta'ee ijoollee kiyya asii baafadhu ofii kiyya biyya kana keessaa bahu jedheen maallaqa kana amaanaa namatti kennadhe. Yeroo na dhukkubu sana ittani madhe kunoo sagalee jira isinii banuu hin danda'a. Adaraa buleessa koo maal wayyaa haati manaa kiyyas ispoonsara wayituun barbaadu jetteetti maallaqa kiyya naa kenni. Haati manaa kooti wallaahi jettee maqaa rabbiitiin kakatteetti hin deemnu bakki nu deemnu hin jiru dhukkuba kee deemitti yaalaminaan jettee maallaqa kiyya maal wayyaa fayyaa kiyya caalti moo deemsa Kaanaadaatu caalti jennaan lakkii bo fayyaa keetu caalti maallaqa kee sifan deebisa biyya galiinaan jedhe biyya galee argitaniittu yeroo hawaasni wallaahi wabillaahi nama tokko na gargaaraan jenne rabbii kun na argaa naa liqeessaa malee takka na gargaaraan waan hin jedhu sini galee amma maallaqa kana tuuka rakkaruu Muniira Abubakar mucaan boonaa baalee abdii geetaachoo kunuun abira jira adda dhagahanii Mansuur Jamaal ta'anii mana baratanii gargaaruu qabna jedhamee dubbatame
yeroo ummanni na gargaaruudhaa gadi ba'u immoo haasaa gadi ba'ee fi waan gadi ba'e hundayyuu argitaniittu. Maqaan kiyya tola na kaafamee haasaamee galatooman warri na bira dhaabatanii agitee na bira dhaabatee birriin na bira dhaabatamees qixxeetti na jalaa nyaatame. Isinii galee birriin gargaarames qixxeetti na jalaa nyaatamee naan gadi ba'ee mannaan namni abbaa kanaa naan jedhu dhaabamee naan callise ta'e. Birriin koo nan biyya galu naan qate. Wallahi jalama guutuun arrabsamaa ofii kooti. Dhiiraa dubartiidhaan gadi ba'anii ni kijiba silumayyuu hattuudha jedhama. Biizaa yeroo lama turkii. Biizaa yeroo lama na jalaa gubatee sadaffaa irratti dhageessanii maallaqa kiyyatuun kadhadhu. Ilaa ustaaza Ahmad Dubaay hin jiru. Ustaaz Farahaan. Ustaaz Naasir Hamzaa. Mutaa Sheek Amiinii biroo. Sheekaa Roobee. Abu Yahyaa. Sheek Riyaad. Ustaaza hin jirre na gaafadha. Ustaaz Ibsaa Hasan. Ustaazni hin jirre. Ustaaza hunda walitti qabadhe yaa jara keenya. Fayyaan kan rabbiiti. Maallaqa kooti. Naafuudhaa dhaqee yaalamee dhufaan jedheen. Jennaan wal gahanii haasa'anii namichi kun haasa'uu dide. Namni maallaqa biraa qabu kun haasa'uu dide. Wallahi Sheek Riyaad jecha isaan jedhani aaranii isinii banuu hin danda'a. Achirratti jechuudha. Maal rabbumaan hin sodaannu maal wal jalaallee narraa qaba narraa hin qabu hin kennu nan kennallee hin jettanu as baatanii maa calliftan jedhanii jechuudha. Eessa jiran namtichi keessa jira? Kaanaadaa jira. Kaanaadaa jira. Booddee Ustaaz Ibsaa dhugaatii fi maal maqaan isaa Kaliifoo fi Ustaaz Ibsaa dhugaaniyyi Ustaaz Ibsaa dhugaa kan Kaanaadaa Ameerikaa jiru beektu miti. Mucaa Harargeessan. Isaniyyi ergadhee dhuma kanarra kunoo isin agarsiisuufan. Dadhabanii ustaazonni achi keessatti jechuudha. Yeroo dadhabanii jedhanu ustaazni fala namaa kaasanii galee dhiifama naa godhaati. Ani ilma islaamaa tokko haqan isin irraa qaba hunda keessan irraa dhageessanii akka islaamummaattuu haqan isin hunda namaarraa qaba. Ustaazonni achi keessatti dubbatanii maal jedhanii dadhabanii dhiisan erga dhiisan. Ela kunoo dhaggeeffadhaan Kaliifoo fi Ustaaz Ibsaa dhugaa irratti naa amane inni mormu wanni inni ajate maali hin mormun kunola. Dagaa kunkurshan kanadaan ergaa fudhanii narra biratti hafaaf. Kunkurshan godhe yoo hanqatee qabaachuu addunyaa liqeeffatee niin dhugaa yoo ammoo bubbeen hin fayye. Amma dura nama biraatti hojillee. Akkasitti ragaa dhiyeeffadhe jechuudha. Isinii galee 15,000 Kaanaadaan yoommoo hanqatee jedhee akkanan godha. Maal jedhee waa hunda dubbatee ragaa hunda dhiyeeffadhee maal jedhee waa meeqa himadhee ustaazonni gariin bakka naa gaafatanii dadhabanii dhiisanii bahan gariin achuma keessatti hafan ammayyuu guruppii keessa jiru. Sheek Riyaaduu fi nama tokkotu dubbata malee hundi hin dubbanne. Ustaazoleen gaafati walitti qabattu suni ilaal muube. Dubbadha. Sagaleen koo jira miti Mubaarik. Injira miti suuta yoo naasa inatti tolaan. Injira. Eewa. Ustaazoleen gaafati walitti qabattu sun manguddoon gaafati walitti qabattu sun fala tokko siif dhabneerraa wanni nuti siif goonu si gargaaruu fi rabbumaan si kadhachuu qofa jedhanii si gaggeessaniiru.